Akkaataa bilbila keessan Android isaa itti haaromsuu dandeessan jechuudha. Haala kamiin bilbila saffisa hin qabne takka yookaan immoo Android bilbila Samsung warri qabattan jechuudha. Samsung gaa bara 2024 update gochuun ni danda'ama jechuudha. Kana jechuun gaa Android 13 gara 14 tti 12 gara 13 tti akkasuma Android 10 gara 10 takkaatti haala kamiin akka isin update gochuu dandeessan yookaan immoo haaromsuu dandeessan. Haaromsuu jechuun gaa yookaan immoo raanii isaa guddisuu jechuudha. Bilbila keessan akka inni saffisa guddaadhaan isin dalaguu fi bootaa guddaa yookaan immoo faayila guddaa akka inni isin qabatu haala isin itti gochuu dandeessan sana agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu barnoota haalaan barbaachisaa ta'edha. Namni bilbila fayyadamu hundinuu kan itti fayyadamuu qabdan isin agarsiisa. Akkasuma warri chaanala kana hin beekne abduu oroo jechuudha. Hangaa chaanala kan kooni argattu chaanala kan korra galuudhaan barnoota hedduu kan isin jala darbe argachuu dandeessu ajjala galaati. Warri haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma chaanalii kana subscribe gootanii warri qabdan immoo laayikii tuquudhaan gaa viidiyoo dhaggeeffattanu laayikii tuquudhaan akkasuma namootaaf share gochuudhaan viidiyoo kana jajjabeessaan isin jira. Gara barnootaa isin ofaa hundi keessanuu na waliin turaa isin jira. Egaa bilbila takka gaa yeroo inni saffisa dhabee jedhee yookaan immoo yeroo inni isin dalaguu dide jechuudha. Haala kamiin update gootu yookaan immoo haala kamiin akka inni saffisa guddaadhaan isin dalagu gochuu dandeessu jechuudha. Kana gochuun duratti gaa bilbila keessan guyyaa kam update ta'e yookaan immoo guyyaa kam haaromfame guyyaa inni haaromfame setting bilbila seenuudhaan ni ilaaltu. Bilbila keessan irraa gaa bakka setting ni seentu. Setting gara seenuudhaan olaxaa'uudhaan sootettanii bilbila keessan guyyaa kam akka update ta'e isin agarsiisaa jechuudha. Bilbila keessan gaa setting gara geessintanii macarashaa akka dhufuudhaan gaa about when kan jedhu tuqxanii gaa software information kan jedhu akka seenuudhaan gaa bilbila keessan gaa asirratti guyyaa kam akka inni update ta'e ilaaltu. Akkasuma yeroo ilaaltanii kaatan gaa Google Play Store sign update bakka jedha gaa Google Play Store system update bakka jedha kana gaa irra tuquudhaan gara Google Play Store yookaan immoo gara update gochuutti isin oofaa jechuudha. Achira yeroo isin tuqxan gaa hamma fakkeenyaaf yeroo tuqee ni naannessa yookaan immoo screen recordii angoodhaa kana nageraa dhaamsa. Yeroo isin achira tuqxan gaa bilbilli keessan yookaan qabxiin gaa dhibba takkaa isin kennaa hanga isin lakkoofsise jechuudha. Yoo update hin ta'in jiraate guyyaa itti ta'ee isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf ankoo guyyumaa dhiyeenya update godhe. Kanaafuu keessan gaa irra tuquudhaan bilbila keessan yeroo takka cufee ni bana. Cufamee bana bilbila keessan setting keessa gaa Google Play Store yookaan immoo wantoota isin bilbila irraa qabdanu isin haaromsaa jechuudha. Kanaafuu hamma yoo achee tuqee jedhee bilbilli keenya jala dhaama yookaan immoo screen record godhaa jiru kana recordii gochuu balleessaa jechuudha. Kanaafuu isin achee tuquudhaan gaa bilbila keessan ni haaromsitu yeroo takka cufee banaa yeroo inni cufee banee ka'ee update isin godhaa jechuudha. Karaa inni lammaffaa isin update itti gochuu dandeessan gaa bilbila keessan irraa setting seenuudhaan olaxaa'uudhaan gaa bilbila keessan yeroo olaxooftan irraa olee kana suuteetti olaxaa'uudhaan software update bakka jeegaan ni tuqxu yeroo takkaaf. Software updating kuni warri wifi qabdan yoo jiraattan wifi kana auto download over wifi kan jedhu kana on gootan video isin YouTube fi TikTok irratti ilaaltan ofiin download godhaa. Akkasuma wifi irratti illee update isin godhaa jechuudha. Ofiin background irratti update gochuu danda'a. Warri update hin godhin yoo jiraattan immoo download install kan jedhu kana download and install kan jedhu kana yeroo isin tuqxan bilbilli keessa yoo dhiqata update hin ta'in achirratti qabxii takka isiniif fida yookaan immoo akka update hin ta'e isin agarsiisa. Yoo update ta'e jiraate immoo haala kanaan guyyaa update ta'e fidee isinii baasaa jechuudha. Barreeffamaan asirratti guyyaa update ta'e fidee isinii baasaa. Akkasuma yoo immoo update hin ta'in update isin gaafata software takka download isinii godha yookaan immoo isinii haaromsaa jechuudha. Kanaafuu last update bakka jettu kana ganjallaa kana this is on kan jedhu kun ganjallaa kana ni daalachaa jira. Kan keessan haaraa isinii bahe yoo jiraate kan isin asirratti update gochuu dandeessan bakka kana irratti wifi-dhaan wal qabsiisuudhaan fakkeenyaaf daataadhaan wal qunnamsiisee waan hin jiruuf bakki sun dukkanaa jira. Akkasuma bilbila kankoo daataadhaan akkasuma sim card daataadhaan waan fayyadamaa jiru jennaan ammallee update yookaan immoo ifuu hin dandeenya keessan immoo bakka sana ifuu danda'a jechuudha. Ganjallaa kun software isaa Android isaa 12 yoo ta'e gara 13 tti isin update godha yookaan immoo application haaraa yookaan software haaraa isin download isin godha. Kanaafuu asirra seenuudhaan bakka kana update gochuu dandeessu jechuudha. Karaa lammaffaa setting ittiin update gootanu setting bilbila seenuudhaan bilbila saffisa hin qabne takka yookaan immoo bilbila osoo isin update hin godhin gizeen itti ture jechuudha. Battery in the device kan jedhu tuquudhaan gaa battery in the device kan jedhu irra eegasiintanii olaxaa'uudhaan bilbila keessan software update bakka yookaan tuquudhaan update ni gootu. Karaa lammaffaa isin update gootan immoo achirraa eega achirra tuqxanii kaatanii bilbila keessan jechuudha.
miimoor bakka jedha kana irra gatuqtu bakka miimoorii kana yookaan immoo raanii bilbila keessanii jechuudha. Miimoorii jechuun androidii irratti bootaa guddaa kan isinii qabatu jechuudha. Kana guyyaa guyyaan gaa clear nama bakka yoo tuquudhaan clear gochuu hin dagatinaa isinii jedha. Maaliif vaayirasii yookaan appilikeeshinii vaayirasii qabu isinii qulqulleessa. Clearing kun androidii irratti kan isinii haaromsu jechuudha. Appii vaayirasii qabu isin agarsiisa. Bilbila keessan gaa achirra eegasuntanii raanii kana fakkeenyaaf kun 4-2 yoo dhiqata lamarra jaate gara 4tti ol dabarsitu 4 irraa gara 6 jiraachuu danda'a arraan gadee kana firee jechuudha. Akkasumaan bilbila androidiin isaa 12 ol ta'e 4 fi 6 isinii jedha. Kan immoo raanii isaa 13 ta'e 6 fi 8 yookaan 6 fi 8 ol ta'uu danda'a. Kanaafuu asirra seenuudhaan yoo dhiqata 4 fi 6 yoo jiraate gara 6tti ol kaachuudhaan appilikeeshinii hedduu akka isinii qabatuu fi wantoota footoo adda addaa yookaan immoo wantoota isin bilbilatti fayyadamtan viidiyoo isin daawwachuu godhan akka inni dafee hin guunne isin fayyada jechuudha. Kana asirra galtanii raanii isaa yoo 4 jiraate gara 6tti dabarsuun yoo 2 jiraate immoo gara 4tti dabarsuun bilbila keessan kan isin fayyadu bootaa guddaa akka inni qabatu isin gargaara jechuudha. Asirra galuudhaan gaa raanii isaa yookaan ol dabaluu dandeessu jechuudha. Karaa bakka hammaa tuquudhaan yoo 2 jiraate 4tti tuqxu yoo 4 jiraate gara 6tti ol dabarsitu yoo 6 fi 4 yoo jiraate jechuudha. Egaa achirra tuquudhaan gaa bilbila keessan itti dabalu yookaan immoo abdeetii gochuu dandeessu jechuudha. Inni lammaffaa karaa isin abdeetii itti gochuu dandeessan gaa bilbila keessan jechuudha. Bilbila keessa irraa gaa siitingii keessaa osoo hin bahin maal gootu bilbila keessaa siitingii irraa osoo hin bahin biometric and security kan jechaanii agartu. Biometric and security bakka jekaa tuquudhaan bilbila keessan gara fuula duraa yeroo dhuftan haala kana isinii bana. Yeroo inni haala kana isinii bane Google Play project bakka jedhu kana irra tuquudhaan gara Google Play deemuudhaan yoo update hin ta'in isin agarsiisa asirratti jechuudha. Asirratti yoo ni update yoo update hin ta'in jiraate sign ni gootu. Kana sign jechuun ni qulqulleessitu appilikeeshinii vaayirasii qabu keessaa qulqulleessitu jechuudha. Asirratti keessaa qulqulleessitu jechuudha. Warri data fayyadamtanu sila connection keessa yookaan immoo wifi yoo qabaattan wifi fayyadamuudhaan update gochuu dandeessu. Dataanii fi wifi'n tokko miti waan ta'eef wifi wal qunnamsiisuudhaan software isaa update gochuu dandeessu jechuudha. Haala kana egaa update gootanii ammallee achumarraa osoo hin bahin security update kan jiru kanallee guyyaa inni update ta'e bara 2000 meeqa akka ta'e asirratti agarsiisa. September 1 jedhamaan koo bara 2023 dha. Update jedha jechuudha. Kanaafuu achi tuquudhaanis update ni gootu jechuudha. Karaa lammaffaa isin ammallee itti update gootanu inni faayidaa guddaa qabu Google Play kan jedhu kana kaalammaa isin agarsiise asirratti illee ni argattu guyyaadhaa fi amata isaa isin agarsiisa jechuudha. Bara 2022 yoo ta'e akka inni bara 2023 kana yookaan updates ni godhu jechuudha. Achirra tuquudhaan hammallee checking for updates ni jedha. Bilbila keessan achirra tuquudhaan ni update gootu. Fakkeenyaaf asirratti kan koo andiviizin yookaan immoo raanii isaa isin agarsiisa. Raanii isaa 12 ta'e gara 13tti akka wal isin dabaluu barbaadan fakkeenyaaf hamma yeroo update godhee na agarsiisaa jira jechuudha. Wanni irratti sa'aatii kana update gootaniitu guyyaa kana update yookaan immoo haaromsitaniitu isin jira. Yoo hin haaromsin jiraattan achirra tuquudhaan gara haaromsuu isin naannee qabxii isin lakkaa'ee bilbila keessan isin haaromsaa jechuudha. Software isaa osoo haaromsin kan gizeen isin ture yookaan immoo kan ture achirra galuudhaan haaromsuu dandeessu isin jedha. Achirra galaatii bilbila keessan haaromsaa yookaan immoo software isaa update godhaatii itti fayyadamaa isin jedha. Achirra galtanii tuqxanii ta'e yookaan immoo yoo haaromsitan kan duraanii irraa software isaa kun yeroon isaa kun wifi irratti isin update gootan bilbila keessan isiniif camara yookaan immoo hayilee bilbila keessanii bootaa guddaa akka qabatuu fi saffisaan akka isin dalagu isin gargaara isin jedha. Haala kanaan gaa bilbila keessan osoo dhiqataa yoo isin update hin godhin yoo haaromsin jiraattan haala kanaan irra galuudhaan siiting kanneen kana fayyadamuudhaan wifi wal qunnamsiisuudhaan bilbila keessan reset gochuu yookaan immoo update gochuu dandeessu isin jedha. Haala kanaan guyyaa har'aa isin agarsiisa. Haala kanaan update gochuu isa waannaa keessaa isin agarsiisa. Karaa biraallee hedduutu jira. Haala kanaan bilbila keessan yoo saffisa hin qabaanne saffisa guddaa akka isin dalagu akkasumas saffisaan akka inni isin hojjetu barbaadan haala kana update gochuudhaan bilbila keessatti fayyadamaa isin jedha. Barnoota guyyaa har'aa keessaa waan isin eegaluu jiraatu komentiin barreessaa isin jedha. Barnoonni har'aa asitti dhaabbata. Kana malees viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquun hin dagatinaa, namootaaf share gochuu hin dagatinaa, warri haaraa taatan subscribe gochuudhaan viidiyoo kana laayikii gochuudhaan eegalaa isin jedha. Guyyaa har'aa asitti dhabnaa hanga walitti deebinutti nagaan tura.